Dubbiimaantii pelleef Geetaachoo Raddaadhaa obsa fixannee lolatti galuu qofaatu nuufa fi eega jaanii booddee ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu konkolaattonni torbee darbe deeggarsa namummaa qabatanii gara Abaalaa yeroo deeman loltoonni TPLF waan dhukaasa itti bananiif gara Samaraa deebi'an jedha. Humnootiin Tigraay Abaalaa dabalatee aanaalee afurii ol to'atanii waan jiraniif konkolaataawwan 20 kan ammoo midhaan nyaataa fi 3 ammoo bobaa fe'anii Tigraay galuudhaaf erga sochii jalqabanii booda ammoo danqamuu isaanii ministeerichinis himanii jiru. Humnootiin naannoo Affaar konkolaataawwan deemsa eegalan ammoo dhaabsisuudhaan midhaan irraa buusuun danquu isaanii ammoo kanneen ijaan arganii himanii jiru. Dr. Laggasaan rakkoon akkanaa darbee akka mudatu himuudhaan keessumaa ammoo kanneen gara naannoo Amaaraa deemaniif deeggarsa uummata naannichaaf ammoo dhiyaatu irratti akka mudatu himuudhaan kanaas ammoo humnoota nageenyaa mootummaa naannoo Affaar waliin ta'uudhaan hiikuudhaa fi hojjechuudhaafis akka jiran himanii jiru. Torbaanota darbanitti konkolaataawwan deeggarsaa 23 akka socho'an ammoo kan godhame. Raayyaan ittisaatii fi humnoonni Affaar TPLF irratti haleellaa banuudhaan waan dadhabsiisaniif ammoo karaa baruu danda'u jechuudhaan abdiin jira janneeti kan erga jechuudhaan dubbatanii turanii. Haa ta'u malee ammoo sochiin konkolaataa erga jalqabeen booda humnootiin TPLF iddoo garaagaraa irraa bahuudhaan karaa waan cufaniif ammoo konkolaataawwan deebi'anii jiran jedhu. Dr. Laggasaan humnootiin TPLF irra deebiidhaan karaa cufuun ammoo gara naannichaatti deeggarsis akka hin galle godha jechuudhaan TPLF himatu. Dabaluudhaanis ammoo karaa biraatiin akka addunyaatti uummanni Tigraay balaa beelarra jira jedhamuudhaan iyyamaa oola jechuun dubbatan. Dubbiimaan TPLF Geetaachoo Raddaa ammoo gama isaaniitiin obsa fixanne jedhanii jiru. Lolatti galuu qofaatu nuuf hafes jechuudhaan dubbatan. Deeggarsa uummataaf deemu ammoo humnoonni mootummaa Abiyyi Ahmadii fi fannoon Amaaraa akkasuma humni Shaabiyaa karaa akka hin dabarre gochuudhaan danqanii Tigraay beeleessuudhaaf ammoo kutatanii jiran jedha Geetaachoo Raddaadhaa. Humnoonni kunniin falli jiru ammoo isaan barbadeessuudha jedhan. Kana booddees ammoo akka daandiin deeggarsaa banamuuf uummanni Tigraay rasaasaan ajjeefamee jira. Uummanni Tigraay dawaa dhabuudhaan yaala dhabuudhaan ajjeefamaa jira. Nyaata dhabuu fi bishaan dhugaatii dhabuudhaan ajjeefame rakkatee dararamaa jira kan jedhan. Amma akka nyaatan arkanne gochuudhaan uummata keenya beeleessuudhaaf muratanii hojii shiraa kanas hojjechaa jiran jechuudhaan qondaaltonni olaanoon TPLF warra Amaaraa Abiyyi Ahmadii fi waraana Shaabiyaatis akeekkachiisanii jiru. Haa ta'u malee ammoo ministeerri tajaajila kominikeeshinii mootummaa Dr. Laggasaa Tulluu qabatamaan konkolaattonni deeggarsaa akka galaniif ammoo daandii banaa yeroo jedhamus immoo hin banan jechuudhaan kun ammoo rakkoo bu'uuraa akka ta'es dubbatanii. Konkolaattonni 23 kan deeggarsaa gara Maqalee imala kan jalqaban torbee darbe kamisaas akka ta'e himanii jiru. Kiiloomeetira muraasa ammoo erga deemanii booda dhukaasni waan itti banameef deebi'anii jiran jedha Dr. Laggasaan. Konkolaataawwan kunneen dhukaasni ammoo kan itti baname lafa Abaalaa jedhamuu fi Samaraarraa ammoo kiiloomeetira 180 fagaatu. Maqaleerraa ammoo kiiloomeetira 40 fagaatee argamu irratti ta'u dubbatanii jiru qondaalli mootummaa kuni. Sagantaan nyaata addunyaa WFP'n ammoo guyyoota darbanitti gargaarsi namummaa konkolaataadhaan Tigraayitti ergamee hin jiru jechuudhaan kan mootummaan hime ammoo faalleessuudhaan soba akka teessimee jira. Dubbiin kun kan dhagahame ammoo ministeerri haajaa alaa Itoophiyaadha. Konkolaataawwan boba'aa fi waan nyaataa fe'an ammoo Samaraarraa gara Maqalee imalaa jiru erga ji'ee booddeedhaas kan dhagahame. Warri TPLF ammoo deeggarsi uummata keenyaaf dhufees hin jiru. Daandiin cufamaa jira. Daandii cufaa kan jiru raayyaa ittisaa biyyattii humna fannoo Amaaraa gama kaanii waraana Shaabiyaatii fi humna addaa naannoo Affaar jechuudhaan komachaa jira. Kana booddees wanti nu hafees hin jiru kan jedhu amma warri TPLF lolatti galuu qofa jechuudhaanis dubbatanii jiru.
Wallisaa Caalaa Bultumee yeroo waraanni TDF fi mootummaa Biltsiginnaa jidduutti lolli gaggeeffamaa ture gara adda waraanaatti deeggarsa waraana mootummaa Biltsiginnaaf taasisuuf jecha duula fannoo Amaaraa wajjin taasiseen fannoon isa dabalatee namoota lama yoo rasaasaan rukutan Caalaan miilarra moo rukutame yaalamaa jiraachuu Biltsiginnaan ammoo dhoysitullee iccitiin jala baatee jirti. Akka maddeen jaanitti Caalaa Bultumee fannoo Amaaraa kan inni waliin ammoo adda waraanatti duuleetu bakka lolli hin jirretti utuu nagaan jiranii ammoo isaa waliin namoota lama sabaan Oromoo ta'an rasaasa itti dhukaasuudhaan Caalaan miilarra ammoo rukutan jechuudhaan himan. Yeroo fannoon Amaaraa ammoo gocha kana raawwatan dubbii ammoo iccitii gochuudhaan mootummaan Biltsiginnaa yaalaaf gara Finfinnee fidee yeroo ammaan tana dhoksaadhaan yaala argachaa jiraachuutu dhagahamee jira. Maddeen iccitii kana ammoo saaxilan akka jaanitti Caalaa Bultumee fannoo Amaaraatiin rasaasaan miila isa irra ammoo akka malee rukutamee yaala argachaa jira. Garuu ammoo mana yaalaa inni jiruttis dhoksanii jiru jedhan. Wallisaa Caalaa Bultumee gama artii fi waraanaan qabsoo Oromoo keessatti ammoo nama shoora leencaa taphatee ture yoo ta'u ammoo yeroo ammaan tana garuu bilisoomne jira jechuudhaan mootummaa Biltsiginnaa waliin dhaabbatee jira. Fannoon Amaaraa ammoo lukarraa muruudhaaf rasaasa lukarratti ammoo lakkooftee turte. Warri Oromoo gane ammoo tokkuma tokkoon diinaan nyaatamuun isaanii mul'achaa jira. Warri Amaaraa Caalaa Bultumee qofa otoo hin taane ammoo kanneen sabaan Oromoo ta'anii fi humnoota addaa Oromootis hedduu isaanii naannoo Amaaraa keessatti galaafatanii turuun isaaniitis ni yaadatama. Ammas yeroo kanatti Abiyyi Ahmad balaaleffachuun Abiyyi Itoophiyaa fi saba keenya Amaaraa bakka hin bu'u jechuudhaan Abiyyi balaaleffachuu gubbatti argamu. Abiyyi Ahmadii fi hoggantoonni Oromoo hammi tokko ammoo warri garaaf bitamanii fi abbootiin garaa saba isaanii Oromoo ganuudhaan ammoo warra Amaaraa jalas otoo fiigan salphataa jiru. Caalaa Bultumee qofa otoo hin taane ammoo kan akka Fayyisaa Lalisaatii fi kanneen biroo hedduu ta'anis ammoo warra Amaaraatiin salphatanii mootummaan Abiyyi Ahmad jaratti likkii galchuu qaba jechuun ammaan tanas gaafachaa jiru. Ta'us ammoo Abiyyi Ahmad dabalatee hoggantoonni hedduunis warra Amaaraa birattis kabajan qabanii hanga ammoo warri Oromoo bakka bu'uun ofiin jedhuu fi araa kiiloo dhuunfati ammoo warra kana kabajuu fi ammoo isaan ulfeessuus Oromoo dabalatee gama kaaniin isaanummaanu ammoo warra Amaaraa biratti salphachuu malees ulfina argatanii hin beekanii. Caalaa Bultumee dabalatee humnoonni addaatii fi kanneen biroo baay'ee ta'anis naannoo Amaaraatti hedduun isaanii rukutamanii jiru. Iccitii kana ammoo Biltsiginnaan dhoksitee Caalaa Bultumee yaalaa kan jirtu hoggaatu ammoo iccitiin kunis miliquudhaan bahee jira. Artistoonni hedduunis ammoo kan raayyaa isaa biyyattii deeggaruudhaan raayyaadhaaf ammoo sirbuudhaaf gama kaaniin jajjabeessaa turanis hedduun isaanii humnoota fannoo kanaan ammoo reebamanii akka malattis tumamanii akka turantu himamaa jira. Kan adda ta'e ammoo Caalaa Bultumee rasaasaan rukutamuu isaati. Kan ammoo Biltsiginnaan dhoksuuf yaaltullee dhoksuus hin dandeenye. Warri saba Oromoo gane ammoo gatamuu fi gama kaaniin salphachuu isaanii malees faayidaan biraa tokko sagaammaatti hin mul'anne. Kan Oromoo gane gatamee fi kan salphate malees hin agarre akkuma jaan hayyoonni Oromoodha. Hoggantoonni Biltsiginnaatiif warri ammoo bilisoomne jee Biltsiginnaa wajjin dhiichisaa jiru. Warra Amaaraatiin reebamanii hedduun isaanii ammoo akka malees miidhamanii jiru. Magaalaan Finfinnee magaalota Afrikaa qaaleensi jireenyaa itti hammaate 15 keessaa tokkoffaarra jiraachuu gaazexeessaan Business Afrikaa jedhamu gabaase. Gaazexeessaan kun akka jedhetti Finfinneen qaaleensa jireenyaa magaalota Afrikaa wal cinaa qabamti ammoo yoo ilaalamtu qaaleensi jireenyaa dhibbantaa 58 tuqaa 92 galmeessuun tokkoffaarra ta'uu dandeessee jirti jedha magaalaan Finfinneedha. Dabaluun ammoo gaazexeessaan kun Finfinneetti qaaleensi gatii meeshaatis akkaan dabalee jira jechuun gabaasee jira. Magaalonni Afrikaa kan biroo ammoo Abijaan dhibbantaa 55 tuqaa 73 fi Harareen ammoo dhibbantaa 52 tuqaa 33 qaaleensi jireenyaa galmeessuun ammoo sadarkaa lammaffaa fi sadaffaa qabatanii jiraachuu gaazexeessaan Business Afrikaa kun gabaasee jira. Finfinneen keessattuu ammoo erga Biltsiginnaan aangoo qabaatte jireenyi qaala'uu bira darbee ammoo meeshaayyuu bitachuus uummanni dadhabee jira. Kanas ammoo tasgabbeessuudhaaf Biltsiginnaan akka jiru guyya guyyaan ammoo kan dubbatullee yooti ammoo daran qootoo jireenyi hammaachuudhaan uummanni biyyattiidha gara dhohamtuudhaafis saaxilamaa jira.
Yooyaa harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota sagalee kanaa kun gooticha waraana bilisummaa Oromoo zoonii jiddu galeessaa kaaba lixa shaggar yeroo magaalatti cabsee weerartuu diinaa Abiy Ahmad faashista Abiy Ahmad rukutuudha. Turat kana gooticha waraana bilisummaa Oromoo gootichi waraana bilisummaa Oromoo yeroo gooticha waraana bilisummaa Oromoo loluu akkasii waboo turat